Asasa, asasa, asasa sagale jira qilleensa wal buqqaatu yaatu. Eenyu hubatee kana keessa qalbeeffatu. Oduu gammachiisaa baga gammaddan baga gammanne mana barumsaa Hawwii Akkaadaamii. Akkaadaamiin Hawwii dhaabbata barumsa hayyoota toora barumsaa fi saayinsii guddina ijoolleetiin sadarkaa barumsa olaanaa irra jiran qofaan osoo hin taane tooruma kanatti muuxannoo bara dheeraa kuufataniitiin kan hundaa'edha. Akkaadaamii kana kan adda isaan taasisan wantoota hedduudha. Isaan keessaa dagaagina barattootaa hunda galeessa jechuun qaaman sammuun hawaasummaa fi xiinsammuu irratti xiyyeeffachuudhaan kan adda tahedha. Barsiisota qabxii olaanaa qabanii fi of eeggannoo guddaadhaan filatamanii akkasumas muuxannoo cimaa kuufataniitiin kan barumsa kennudha. Asasa sagalee jira qilleensa wal buqqaatu yaatu. Fuullee rifatee kana dhayyeessaa mararfatu. Barbaadu nan argaaree jiraaree jiraannaan lammii kiyyaan furuuree waatu jira waatu. Manni barumsaa keenya ogeessa barumsa qulqullina barumsaa qofa irratti xiyyeeffatee hojjetu addatti mindeessuun kan qabudha. Guyyoota hojii adeemsa baruu barsiisuu fi dabtara barattootaa irratti xiinxala addaa kan cimaa godhudha. Hanqina xiinxaluu irratti barsiisotaa fi hojjettoota waliin mari'achuun sirreessuun aadaa cimaa kan qabudha. Ogummaa barumsaa guddinaa fi kunuunsa daa'immanii afaan Ingiliffaa itti fayyadama teekinooloojii fi barumsaa fi kan kana fakkaatan irratti barsiisotaaf leenjii itti fufaa kan kennudha. Warri mana tokko ijaaru citaa waliin saamu. Kana malees Akkaadaamiin Hawwii guddinaa fi kunuunsa daa'immanii irratti maatiif leenjii tolaa kan kennudha. Herreega afaan Ingiliffaa fi saayinsiif xiyyeeffannoo guddaa kan taasisudha. Barsiisaa Ingiliffaan haasa'u yookaan spoofaan Ingilish barsiisuun muuxannoo hedduu kan kuufate qacaruudhaan kan hojjetudha. Barattoota kutaa 1 hanga 8 jiraniif wiirtuu kompiitaraa fi intarneetiin galee fi kan kompiitaroota sagantaalee yookaan sooftiweerii ammayyaan deeggarsa barnootaa barbaachisoo ta'anii fi kitaabotiin barataa hundi irratti fe'amanii dabalamee kan qabudha. Barnoonni teekinooloojii fi odeeffannoo quunnamtii yookaan ICT addatti barsiisaa isaan leenji'een qacaramee kan hojjetamudha. Daree keejii tokko kompiitara sagantaalee ijoollee ittiin bashannananii fi ittiin baratan kan qabudha. Waatu jira waatu. Waatu jira waatu. Dubbiin garaaritaa. Waatu jira waatu. Waatu jira waatu. Digni lammiilitaa. Kana malees Hawwiin Akkaadaamii barnoonni teekinooloojii odeeffannoo fi quunnamtii yookaan ICT addatti barsiisaa isaan leenji'een kan kennamu kan qabudha. Daree keejii tokko kompiitara sagantaalee ijoollee ittiin bashannanii fi ittiin baratan kan qabudha. Meeshaalee taphaa dagaagina qaamaa barattoota saffisiisan kan guutamee jirudha. Baga gammaddan baga gammanne. Asasa sagalee jira qilleensa wal buqqaatu yaatu. Fuullee rifatee kana dhayyeessaa mararfatu. Akkasumas maatii waliin hariiroo cimaa uumu kitaaba quunnamtii maatii fi barsiisotaa qopheessee kan qabudha. Abbootii qabeenyaa sochii hunda galeessa akkaadaamicha irratti hordoffii guyyaa guyyaan adda hin cinne kan godhudha. Hanqinaalee uumaman ilaalchisee gara hanqina maatii barattootaa dhiyeessan irratti mari'achuudhaan tarkaanfiiwwan sirreeffamaa barbaachisoo ta'an kan fudhatu ta'uusaati. Waatu jira waatu. Tuuti lammii kibbaa. Waatu jira waatu. Digni lammii kiyyaa. Waatu jira waatu. Kanaaf akkaadaamii keenyatti ijoollee keessan yoo galmeessitan barumsa mucaa keessanii ilaalchisee wanti hawwitan hedduu ni mirkaneeffattu yookaan ni milkooytu.
Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa 9-23-67 yookaan 9-11-34-59-62 irratti nu argattu. Kottaa tajaajilamaa. Warruma golfaa kan goone. Sirbina rukubedi beki yanasasa Tinacha sakamina rakamitti gadi tisa Mingo turakateni bochati esa Mingo turakateni bochati esa Asasa